السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أولتن جرتو فيا ويا بقى جراتن بقى نغان أولتن كان نغان أولشيس نغان نوابشو كان نغان نبشيس نغان نوابشو جيتشا هاشا ماركا فون إلمان أورمو با في ديكا با في بكبة بيا الدنيا مرر جرتن كان غور كيسن سبا كيسن في يادا جرو كان قلبين كيسن سبا كيسن في يادا جرو هند كيسن ربي يادو كيسن وابا سن وابل سوم سنين جيتشا إيغا وري فيديون كوني ساراواتي سنبيرا غي هند كيسن شير لايك غودا نججبه سلمان أورمو دا yoomi diyarras illaallu ilmaan Oromoo hammanaan hin jiru yoo lakkaawwannaadhaa miliyoona meeqa lakkoofwataa jirra garuu chaanaaleen keenya dadhabaa ta'ee jira maalloo ilmaan Oromoodhaa wannumti kunuu anaa gaafii nattuutti jira. Yuutuubara guguddaa meeqatu jira isaanillee keessan dannee aboonu guddisa ilmaan Oromoo jennee himachaa turre dadhabne naman dhagaan. Oromoon qilleensarratti wanni gabroomneef wal dhaga'uu dhabaa fi waliin hiriiruu dhabaa fi haa ta'uti kan qalbiin isaa qulqulluudha nama guddisuudhaaf ittiin hin ifatu hin dadhabu kan qalbiin isaa sila waan biraa keessa jirtu gaasuun akkasanii fayyaataa jiraadha kana biraniin darbaa waan dhimma waloo dubbachuu barbaadaa dhimmi nageenya biyyattiidha waan keessa jiru sila walumaanuu quba qabna warroonni immoo gabaasa fuutanis hanga tokko qulqullinaan gabaasa kan fuutan jechuus dhaamsa dabarsuun barbaada hanga dhumaa kan daawwattan egaa qilleessi immoo addana kutee jira bilbila addana kutee jira shabakaan hin jiru bakka tokkoon yoo yeroo tokkotti baname yeroo tokko hin bada kaaba oromiyaa keessatti amma shabakaan addaan citee jira dubbii deemaa jirtu tokkos dhagahaa jirra ilmaan oromoodha waan darbirraayis waa baratuu qabna waan dhufurraayis of abdannee waan nu baasurratti fi karaa nu baasurratti hojjechuudha qabna diina kaleessa nurratti bobbaa ture yaadaanis tahee afaaninis tahee gochaanis tahee nurratti dalagaa ture yookaan har'a immoo fira godhannee harka dha'uu fi hin qabnuus hin barbaannus namtichi kaleessa diina nuu ta'ee yaadaanis diina nuu ta'e immoo dhaloonni illeen hobbolummaa nu goote immoo har'a waliin gaazessa tokko jalatti hirmaachuun keenya fafa ta'uu qabaa farra ta'uu qaba maaliif hin kan hoggaan jiru waan darbeerraa hubatuudha qabna waan keessa dabarerraas yaaddatuudha qabna fuula keenya duraafis ammoo nageenya keenyaa fi ummata keenyaa fi rakkoo kalee keessa dabarreerra ammoo kan fuula duraa ifa ta'ee nageenyi keenya akka mul'atu ummanni keenya akka tasgabbiidhaan jiraatu qabeenya keenya irratti akka baataanee jiraannu kan jechaa turree fi wareegamaa turree fi wareegaa turre kana jennee eegatti amannee diina kaleessa afaaniin fi qaamaan fira fakkaatee immoo diina nurratti ergamaa ture ni beektan. Eenyuun ilmaan Oromoo walloo amma dubbii tokko dhagaa jirraa qabatamaan garuu kana jedhee himatuu hin danda'u. Yaada deemaa jirurraa hin dubbachuu barbaade yaada deemaa jiru dhagaa jirra hanga tokko tokko shabakaan dalagee ani waan akkanaan dhagee waan ja'aa deemaa jiru kanarraa hin dubbachuu barbaade warri jecha quba hin qabne qabatamaa hin qabne gabaaftanis irraa of qusadha nurraa dhaabbadha jecha hin taane sobaatiin sammuu nu jeeqxanii jechuu barbaadeeti. Kalammata ammoo diina kaleessa fira fakkaatee konsertii maqaa Oromootiin hojjataa ture qabeenya maqaa Oromootiin guuraa ture gara galee immoo shaneedha jennu arrabsaa ture ilmaan Oromoo faallessaa ture barreeffamaanis ta'e arrabaanis gabbee yaadaan ta'e harka isaatiinis gochaan ta'e jarri kun boruu akka fira nuuf hin taane qabsaa ta'e akka boruu asinutti hin baane kan hawaasa bal'aa Oromoo guutuufan dhaamutti jira jechuudha. Gaafa guyyaan nagaa kan nagaan cal jee hawaasa ta'ee taa'ee jiraatee jiru har'aas hawaasuma ta'ee taa'ee jiraataa tahaa yoo feetes hawaasa qulqulluu gaafa guyyaan nagaa taa'e san as baaftee situna waliin hirmaatuu danda'a jettee wajjin jiraatuu dandeessaa jechuudha. Warra kaleessa mootummaa jala deemee dhiibbaa sirratti oofaa ture, si basaasaa ture, si ajjeesuuf sitti ijaaramaa ture, olola feesbuuk irratti oofaa ture. Miidiyaa Amaaraa irratti bee waan jecha hin taane dubbataa ture har'a wanni ati fira godhattee yookiin aangoodhaaf isatu asiin mala jettee itti yaaddu tokko hin jiru yookaan ammoo na wajjin qeerroo ta'e lola jettee itti yaaddu tokko hin jiru. Kana wanni beektanii wallaalle. Ammoo wareegni nu wareegamaa jirruuf diinni dhufee wallo sheenee jira. Diinni yaadaanis wallo sheeneera qaamaanis sheeneera waan beektanii wallaalle. Kan yaadaan sheene nu balleessuudhaaf nafteenyoota kan qaamaan sheene immoo TPLF kana beeka jechuudha. Kaayyoon TPLF yoo akka fedhe Oromoo wallootti kan nuuf ta'u taate Oromiyaalleen fakkeenya irraa fudhatee jarri kun dhuguma
aangoo barbaaduun duun taane olaantummaa jara kana waan jibbeefu waliin jiraatu ni dandeenya jennee irraa yaada isaanii ni fudhanna jechuudha. Baga karaa wallootiin dhufanii yaada isaanii irraa ni fudhanna. Yoo isaan akkuma duraanii san warra isaaniif ta'u jaarratanii ilmaan walloo gubbaa kaahanii gocha isaaniitii fi adeemsa isaanii itti fufan taate waboonis waan jara kana walii galtee uumuuf hin qabu, waan amma waan kana wajjin haasuufis hin qabu, achuma dhaabbatti jechuu dubbi nuu galtii. Ammuma kanarraa nuu galtii ni hubanna shabakaan gaafa dalagee silaa akka jiruu fi waan jiru ni dhageenya jechuudha. Haa ta'utii ammaas ololli deemaa jiru warroonni amma dura yeeshanee talalaa kiineenyi je'ee meeshaa ka sinti kilaash gaa'ee tayaaza'u jedhanii Tigraay deemeetiin garagalu jira. Shaneen na erge meeshaa fuudheen galu jira. Eessaan dhatta achi irreecha deemeetan rakkoo uumuuf deema warri jeefaan har'a qeerroo ta'ee mul'atuuf kan deemaa jiranii jedhanii dubbataa jiranii jecha. Ni beektan namticha sanis. Garuu dubbiin qabatamaa dhajennee wanni dubbannu hin jiru. Dubbii qabatamaa jechuun namni yoo qilleessi gadi baate ani ofii kiyyaa gaafadhee yaada kana quubsaan qaba jee namni dubbatu duun taane yaada deemaa jiruu fi waan jedhamaa jiru gurri waan nu dhagee dhugaa fi soba waan hin beekne. Dhugaa ta'us ni mala kijiba ta'uunis ni mala ittiin amannu jechuudha. Garuu fakkeenyaaf wanni akkasii kun akka nurratti hin tahamne warri kaleessa eessa bulaa ture har'a akka nu biran bulle warri kaleessa nutti hokkoo ta'ee diina ta'ee nu harkisaa ture yookiin nu gaffa'aa ture sun har'a immoo akka diriiree qeerroo ta'ee yookiin hawaasa nagaa ta'ee nu wajjin hin jiraanne. Badii isaa beekee yoo badiin isaa seeratti dhiyeesse akka seeratti dhiyaatu. Yoo boon badiin isaa seeratti hin dhiyaanne akka afaan isaa adabatee taa'u. Kanaan alatti fakkaatee buluu hin qabu. Wanni Oromoon beekuu qabu fakkaattee bularraa of qulqulleessinee jiraatu. Oromiyaan guutumaa guututti fakkaattee bula. Warra xurii aangoo mootummaa darbee kana qabu hunda, warra maqaa qeerrootiin daldalu hunda, warra maqaa abawootiin daldalu hunda fakkaattoota kana Oromoon of keessaa nageenya isaa haa qabaqatee mana isaa haa taa'u. Qabeenya isaa irratti abbaa ta'e haa jiraatu. Saniin ala anatuun hojii akkanaa dalage, anatuun hojii akkanaati, anatuun qeerroodha, anatuun waboodha, anatuun akkana godha jedhee yookiin anatuun magaalaa tana kantiibaa ta'a yookiin anatuun magaalaa tana bulchaa ta'a. Waan akkasii kanarraa Oromoon tasuma kan jalqabarraa ilaa gubbarraa ilaa jalqabatti of keessaa qulqulleessuun nurraa eeggama. Waan boru nu dhufee gadduuf teenyu yookiin waan boru nu dhufee gufuun nu ta'uuf taa'u irraa harruma dubbannaa jechuudha. Seenaadha ni taa'a sagaleen kun boru yoo seenonne immoo itti gadduuf teenya yoo dhugaa ta'es arguuf teenya jechuudha. Kana waan ta'eefu carraan dhuftee jirti. Carraan bilisummaa dhufteerti yoo itti beekne ni bilisoomna yoo itti beekuu dhabne ni gabroomna. Tan lamman keessaa takka inuma argannaa jechuudha. Yoo itti beekneen maali? Oromoon hawaasin qulqulluun gadi bahee walii galee waboo yoo afeere qabeenyaanis humnaanis karaa barbaachisaa ta'een tarsiimoo kabajaan jaalalaan naamusa Oromummaatii fi safuu Oromoo eeggatee yoo wajjin hirmaatee hiriire ni bilisoomna. Oromoon lafaa ka'u malee Oromoon riiba jira riibaa ka'u malee bilisummaa hin argamtu. Lolteef hin bilisoomtu waliigalteedhaan hawaasni guutumaa guutuutti fudhatee waan kana yoo itti amanee gadi nuun hin teenye hin danda'amu. Waan isaan taane hawaasniif mormuu qaba, waan isaaf ta'u immoo ofitti hammatee dafee gatteessisuudha qaba. Yoommoo lakkii nuti waboon nu bilisoomsa jennee afaan marannee teenyee tumata ijaabii taanee taanyee ilaallee odumaaf teenyee yookiin ammoo yaadumaaf teenyu taate bilisummaan teenyaas hin jirtu. Gabrummaan teenya ishiin bara meeqatti gabroomne sunis inuma deebiti nutti. Kana waan beekuu qabnu tokko ammumarraa dubbannaa jechuudha. Diinni wareega meeqa kaffalee biyya sarraa ka'ee nu keessa dhufe kun ijaarri kun diina amma dura beektaniimi. Bara sadii moo bara afur dura bara 2016 waan nu godhaa turan 17 waan nu godhaa turan ni beennaa jechuudha. Egaa karaa nagaatiin wayyamee jedhanii isaan karaa nagaa barbaacha biyya gadhiisanii warruma santuun irra dacha'aa jira. Nuti kanaas beekuu qabna. Yoo fedha nu jenneen jiraatan taate haa jiraatanii jenneeti fudhanna. Yoo kanan taane taate immoo diinni biraatis nutti uumame jenneeti itti amannaa jechuudha. Kanaaf waan boruu dhufu har'umarraa dubbanna. Harka har'a dhoonne immoo boru imimmaan ittiin xaraganu lammata takka harka dhoonneetti leencoolata baafatee
hayyoonni meeqatti dhabaman jechuudha. Walloo keessaa hayyoota meeqa dhabame, Oromiyaa keessaa hayyoota meeqa dhabame jechuudha sababa sanii. Abiy Ahmed gaafa dhufee harka dha'uu keessattuu shaneenis shantameenis kallii waliin alfa yaafti. Warri bilisummaa ammaa kanan agarra jettan baatiriitti ibsaa itti kennaa ibsatee alaaluu bakka laaluu nuuf hin galle buqqee kee jiraatu koddaa kee jiraatu hin beekne cuqaalamtee teessi fakkaatti bilisummaani. Akkas jedhamaa tureeti gowwoomanii jechuun faranjii gowwoomeen nageenya badhaasee akkasitti deebihamee waraanni alaa galamu jedhamee shirri meeqa xaxamee warri dukkana keessaan ifaa argu duumessa keessaan aduu argu rooba keessaan ammoo aduu argu aduu keessaa rooba argu lakki wanni kun naaf fudhatamne liqifamne alaabaan kalee jalatti gabroomee saara sheeneef hara jalatti bilisummaa hin gonfadhu hin himadhu alaabaan tiyyamee rififinnee jee warri dide amma lolatti jira garuu qofaa galmaan gaha jennee yookaan rafnu taate ammas rakkoodha gufuudha saniif ammoo uummanni Oromoo walumaa galattu qabsoo kana lakki ni gonfannaa jennaan lafaa ka'ee xiqqaa guddaan karaa diinni jiru karaa waboon jiru adda baasee diinaa fi fira isaa beekee wajjin hirmaatuudha qaba. Hidhannoon guutuudha hidhannoo guurratee hidhatee loluudha qaba. Diina isaa cabsuudha qaba. Diina isa lole malee immoo hawaasa qulqulluu ayyi jinsiyya yookaan ammoo ayyi zeegaa bakka fedhaa jiraatu kabajaan jiraatuudha qaba. Yoo nama nagaan jiraatu taate kabajaan haa jiraatu. Yoo hin jiraanne taate immoo bakka qabiilaan isaa jirutti yookiin zeegaan isaa jirutti deemee haa jiraatu sun rakkoon qabu fedha isaati. Garuu yeroon kun yeroo haloo bahanii miti yeroon kun yeroo ammoo ati amma dura aangoo keessa turte nu miidhaa turte janii haloo bahanii miti ani kakeetii miti jiraadhu janii yeroo ofitti hammatanii yeroon kun yeroo ati kaleessa akkana turtullee ani har'a akkanan ture haloo bahan oduun taane jiraadhu ilmaan keetii wajjin galii mana taa'ii shira kararra deemte oftu dhaabbadhu taa'ii adabadhu janiini ofirraa kararra marsanii ofii qabsoo ofiidhaa abbaa irratti ta'anii biyya ofiitti tiksaniidha yeroon ammaa kun kana keessatti diinni waa balleessitee waboota kana godhe jetti. Mana cabsitee waboota kana godhe jetti. Baankii cabsitee waboota kana godhe jetti. Waan kanaas qeerroon walumaa galatti qeerroon of eegaa irraa eegaa jechuu barbaadeeti. Bakka amma dafanii oduma waboon hin gabaasin oduma itti aanaan waboon hin gabaasin oduma dura taa'an waboon hin gabaasin aabaውን armaan akkana godhee jira armaan injifatee jira wanni jedhamu kunis irraa fagaatamuu qaba. Warri waa gabaasa fuutanis waan waboo gabaasuu ofeetan isaan irraa gabaasa fuddaa. Itti aanaa abaluu jedhama itti aanaa bakka bu'aa abaluu jedhama jettanii maqaa isaatti wajjin gabaasoo gadhiiftan yoo isan ta'in isintutti saalfata yoo isa ta'e isatti saalfata kijibaa ta'uu jecha. Kuni amma kana Oromiyaa keessaa isa immoo waboon har'a akka yaada kennetti har'ata biyyoolessa irratti bakka garagaraatti injifannoo galmeessaa jiran waraanallee boojaa jiran meeshaalee akka ajaa'iba boojaa jiran fuulli duri Finfinnee jedhanii itti fufaa jiran kanaafuu nutis ammoo nageenya keenya itti fufuu qabna. Waa waboo godhe irratti immoo hawaasni jala hiriiree tarsiimoodhaan deemuudha qaba. Waraana jechuun namuu hidhate. Eegammoo hidhateen baadatti immoo seeraa fi bultuma waraanaa san barachuudhaaf ammoo warra beeku jalatti siqee baratee jiraatu qaba. Yeroo namni irreedhaan bulu yeroo tana yeroo namni humna qabu bulu namni humna hin qabne biyyattii keessa jiraachuu hin danda'u. Namni hidhannoo hin qabne biyyattii keessatti jiraachuu hin danda'u. Wanta kana ta'eefu ummanni keenya bahaa fi dhiya kaabaa fi kibba ilmaan Oromoo wanni taatan hidhannoo hidhadhaa. Warri kaabaa wal lolaa jiru kun lachuudhu amma manni hidhannaa hin qabne hin jiru jecha. Jarri kun lachuu warri hidhannaa hin qabne hin jiru. Garuu ilmaan Oromoodhaa hidhannaa hin qaban. Yoo Oromiyaa keessatti dirmadhaa hidhannoodhaan jette namni tokko hin jiru yoo waboo saaraa ta'e malee jechuudha. Kana ta'uu hin qabu. Ilmaan Oromoo bakka jiru hidhannoo guutuu hidhatuudha qaba. Tiktik indaalleen asfattaalleen jechuu jira biyyi. Akka jirutti hidhannoo hiikkachiifnaa jechuu jira nama. Hidhannoo nu hiikkachiifnu immoo warra yaadaan hirmaatuu fi waa dubbatu jechaa jira. Yaada akkasii dubbatee jira gaahii warra hidhannoo hiikkatu rabbiin godhani warra hidhatee falmatee galmaan ga'u rabbiin waa godhu rabbiin jenne namatu jee maleedha. Kanaafuu nuti hidhannoo hin hiikkannu hin hidhanna maleedha. Hin gabroomnu ni bilisoomna maleedha. Hin baqannu hin roonna maleedha. Injifannoo jenna xumurri Finfinnee jenna. Nageenya bilisummaa jenna bultiin gaarii jenna olminyees nagaa jenna warri oolmaa fi bultii yeroon wal jijjiiru fayyaataa jiraadha warri viidiyoon kun dasinitti geesse laayik baay'eessa obboleeyyan keenya sheer godha si ilmaan Oromoo yuutubera kiyya kan jalqabe ani amma baatii meeqa ni agartan jechuu ishtiraaka isaatis yookiin sabiskiraab isaatis agartan nama 40 dabartu laayikiin nama 5 dabartu jechuu. Oromoon garuu dadhabbina keenya qilleessa irratti dadhaboodha lafattillee hiriiree bilisummaa barbaachuufillee dadhaboodha nuyi ani waan ta'an hin beeku rakkoo kan hunda
akkuma nan dadhabaa ta'e namni guutuun dadhabaa ta'e ta'u akkuma nan wallaalaa ta'e namni guutuun wallaalaa ta'e ta'u hiika isaa naaf hin galle. Oromoon oduu guututti walii galee jechuudha akkuma gaafa TPLF kararraa karaatti cufee dachitti marsee gashiisanitti oduu walii galee torban tokko naftu Finfinneen duruu hudhee qabee jechuudha. Oromoon ammaas riibaa jira. Jiranaallee Tigreedhaa dubbatee jira. Oromoon akka uummata Tigraayitti dhalaa kormaa lafaa ka'ee yoo bilisoome malee waboo eeguun qabu isin hin jeesini dhaameera ilaala. Ollaan yookiin jarri kun kaleessa waan isin taatanii gootanii ariitan beeka saniif kana jedhan. Kanaafuu lafaa kaanee haa hirmaannu lafaa kaanee galmaa geenyu carraa sadii tanarraa takkatti haa fayyadamnu fayyaataa jiraadha.